Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 ergaa waldaa torbanii ergaa waldaan torbanii sana keessaatii waldaalee Qodoomiyaatiin gooftaan akkas jedha. Ani hojii kee beekaadhaan ati jireenya kee keessatti bulluqaa yookaniis diilallaa miti. Otoo bulluqaa diilallaa otoo taate si wayya ture. Ati garuu bu'aadha. Kanaaf akka nama bishaan bu'aa afaan isaa keessaa tufuutti si tufeeraadhaan. Bulluqaa yookanii fi diilallaa afaan biyya keenyatiin qorraa yookaniif ho'aa jechuudha. Qorraa yookaniif ho'aa miti atiidhaan. Ati qorraa yookaniif ho'aa waan hin ta'inii fi akka nama bishaanii bu'aa afaan isaa keessaa tufuutti si tufaadhaan. Hookaniif hin qorrine yookaniif hin ho'ine jidduu keessatti qabbanaa isa jedhamu. Afaan keenyan bu'aa jechuun qabbanaa isa jedhamu sana jechuudha. Kana jechuun hookanii fi itti citanii kan gooftaan taane hookanii fi itti citanii kan biyya lafaan taane jidduu keessatti bu'aa taanii hafu. Jidduu keessatti qabbanaa sana taanii hafu. Kuni yookaniif itti cittee hoo kan gooftaa taate isa wajjiniin gooftaa wajjiniin jiraachuudhaaf of qopheessita. Itti cittee kan biyya lafaa taate immoo har'a foon kee gammachiistee waan biyya lafaa kana guuttatteetu darbitee dhumni kee beekamaadha jechuudha. Biyya lafaatiif yoo jiraatte biyya lafaarraa waan hundumaa sii kenniti. Seexanni amma warri warshippii seexanaa godhan warri seexana waaqessanii seexanni waan biyya lafaa kan hundumaa sii guutaa waan biyya lafaa kan hundumaan argatteedhaan hordoftoota isaatiin waan hundumaan kennaaf hin guutaaf waan foon isaa barbaachisu hundumaan kennaafi tokkoffaa dhaqna keetiin waan barbaade gochuu dandeechaadhaan waan waaqayyotti faallaa ta'e hundumaa waan waaqayyo dhorge hundumaa hin eeyyamee kennaafin. Macaafni qulqulluun dhaqni keessanii mana qulqullummaa waaqayyootiidha. Dhaqni keessa mana qulqullummaa waaqayyootiidha. Seexanni immoo akka barbaadde itti fayyadame dhaqna keettiidha. Nuti gooftaadhaaf jiraanya taanaan dhaqna keenyatti akka barbaadne itti fayyadamuu hin dandeenyu. Dhaqni keenya mana qulqullummaa waaqayyooti. Buufata hafuura qulqulluuti. Malee buufata cubbuu miti. Akka barbaadne dhaqna keenyatti fayyadamuu hin dandeenyu. Waan waaqayyo nuu eeyyame, waan waaqayyo godhaa jedhee duwwaa goonetu karaa gooftaatirra kan ittiin adeemuu dandeenyu. Kanan taane taananiin dhaqna keenya dhaqna biraatiif gooneerra taanan cubbuudhaaf halalummaadhaaf kennineerra taanan isa kan gooftaa sana keessaa qoodan qabaannu jechuudha. Sababni isaa dhaqni keenya mana qulqullummaa waaqayyooti. Hafuura qulqulluun nu keessa bula. Seexanni immoo isa kana eeyyamee kennaafi. Wanni mana qulqullummaa waaqayyooti wanni jedhamu hin jiru. Kanaafuu akka barbaade dhaqna keetti akka barbaade fayyadamii waan barbaade ittiin godhi akka barbaade ittiin jiraadhu dhaqna keettiin gammaddaa waan foon keenya amma dhaqna keenya akka barbaade waan foon keenya barbaadu doo godhame namatti tola mitiire kana eeyyamee kennaaf jechuudha. Kanatti hin gammaddee jiraatta akkasumas waan biyya lafaatti qabeenya biyya lafaattis guutuu godhee kennaaf. Dhuma garuu eessa akka ta'e beekamaadha. Macaafni qulqulluun namni akka fedha foonitti jiraatu du'uun isaa beekamaadha. Namni akka fedha hafuuraatti jiraatu garuu hin jiraata bara baraanidha. Bu'aan cubbuu du'aadha. Bu'aan jireenyaa garuu jireenya kan bara baraati. Du'aan qulqullummaa, du'aan qajeelummaa jechuudha. Innaa kanaaf waldaa kanaan ati jidduu keessatti dhibaa taatee jiraattaadhaan dhibaa qabbanaa sana jechuudha. Qorraan taane yookaniif immoo ho'aan taane jidduu keessatti. Jidduu keessatti nama jiraatu kana hookaniif kan gooftaan taane hookaniif kan seexanaa kan biyya lafaatti citee kan biyya lafaan taane jidduu keessatti jiraata. Nama kana inni ofii isaatiif hin argu garuu seexanni akka ajaa'ibaatti itti fayyadamaa jira. Akkamiin itti fayyadamoo jettanii namni kun maqaan isaa kiristaanota hookaniif hojii garaagaraa qabaachuu danda'a. Waldaa keessatti waan garaagaraa qabaachuu danda'a. Kennaa garaagaraas qabaachuu danda'a. Kennaa kana maal godhaa? Inni kun diilallaadha waan ta'eef jireenya isaa keessatti hin qorrine hin qabbanoofne kan gooftaas hin jettu kan biyya lafaatiin jettu jidduu keessa waan jiruufi garuu nama kaawwanitti immoo gufuu ta'a jechuudha. Seexanni karaa kanaan itti fayyadama. Karaa sanarra kaayee akka inni qabbanaa ta'ee jiraatu taasiseetu namoota baay'ee karaa isaatiin kufachiisa. Namoota baay'een garaa isaatiin akka gufatan godha. Maaliif tokkoffaa inni waldaa keessa jiraata. Waldaa keessa fooniin waldaa keessa jiraachuu danda'a. Fooniin kan gooftaatu ofiin jedha. Waan fooniin kan gooftaa ofiin jedhutu namni isa laalee dogongorummoo baay'ee innuyyuu kan gooftaa ta'e osoo jiru innuyyuu kiristaana ta'e osoo jiru hojii akkana hojjeta waan jedhamuufi namni baay'eetu isa laalee dogongora jechuudha. Karaa kanaan seexanni nama baay'ee argata nama karaa sanaan. Namichi sun of beeku baachuu danda'a. Garuu immoo seexanni karaa kanaatiin biizinasii addaatti ittiin hojjechaa jira. Macaafni qulqulluun immoo akkas jedha. Gufannaan biyya lafaatti dhufuun isaa nafu nama gufannaan karaa isaa dhufu sanaaf garuu wayyoo jedha. Namni kun yoo of hin argine gufannaa garuu namoota baay'eedhaaf gufannaa ta'a jechuudha. Jireenya keenya keessatti hookaniif itti cinnee kan gooftaa ta'u hookaniif itti cinnee kan seexanaa ta'u foon keenya gammachiisnee darbu hookaniif immoo foon keenyatti adaba itti goonee gooftaadhaaf jiraachuu kana barbaada gooftaan nurraa. Malee jireenya jidduu keessa jireenya waliinaa kaan bira yoo dhaqan kaan fakkaachaa sobduu bira yoo dhaqan sobduudha hattuu bira yoo dhaqan hattuudha waan barbaada jechuudha. Kan dhatte amala gaararraa beektu gaararraan
magariisa biroo dhatte magariisa kaan biroo dhatte kaane malkuma keessa jirtu sana fakkaatti jechuudha. Kanaaf kiristaanni hedduma jiru san wannuma dhaqe sana fakkaatu kiristaana miti seexanatu biizinasii addaatti ittiin hojjechaa jira. Jidduu keessatti dhibaa ta'ee jiraachaa jira jechuudha. Kanaafi garuu waldaa Filadelfiyaatiin immoo gooftaan akkas jedha dubbii afaan keerraatiin dhiifama naa godhaa xiqqoo ishii naaf hin qabamu mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 dubbifachuu dandeechu. Ati ani hojii kee beekaadha waldaa kanaan. Ati humna xiqqoo qabdaa humna xiqqoo kee kanaan garuu dubbii koo eeddeettaadhaan. Ati dubbii koo waan eeddee fi balbala kinoo balbala banamaa fuuldura koo jiru kanamtu cufuu hin dandeenye siif nan bana. Humna xiqqoo qabdu garuu dubbii koo eeddeera. Seera koo eeddeetta. Adabatti foon keetti adaba gooteette jechuudha. Waan foon keenya barbaadu sana gochuu dhiisnee dubbii gooftaa xiqqoo nu keessa jirtu sanaaf iddoo gaafa godhannu dubbii gooftaa xiqqoo nu keessa jirtu sanaaf hundallee beekuu baanne dirqama hunda beekuu baanne dubbii xiqqooma beennee irra taanaan gooftaadhaaf dhanna keenya dabarsinee isaaf hoo jiraanne kanaaf balbala banamaa ani namni cufuu hin dandeenye siif nan banaadhaan. Foon keenyatti arra adaba goone gooftaadhaaf jiraannee gonfoo isa jireenyaa kan bara baraa isa nuuf qophaa'e sana isa Phaawulosi ani amma dorgommii koo raawwadheeraadha amantii koos jabeessee qabadheeraa kana achi gonfoo jireenyaa isa qophaa'e sana isa naaf qophaa'e sana fudhachuudhaaf nan aggaamaa jedha. Phaawulos sa'aatii kanatti du'uudhaaf deema dhagni isaa aarsaa ta'uudhaaf deema garuu ani xumuradheereedha dorgommii koos raawwadheera. Amantii koos jabeessee qabeereedha amantii koos jabeessee qabadheera kana booddee kan naafu gonfoo isa warra moo'anii sanaa jedha. Kun immoo ana duubaaf osoo hin taane warra Kiristoos Yesuusitti amanan hundumaaf kan qophaa'edha. Amanuu akkuma jirutti ta'ee namni amanee namni garaa isaatiitti amanee afaan isaatiin yoo dhugaa ba'ee hin fayyaadha macaafni qulqulluun. Amanuu fi jiraachuun tokkodha. Kanaaf isa amanni sanatti jiraachuu jechuudha. Macaafni qulqulluun Kiristoos Yesuus akka barsiifamtani isatti qabamaa jiraadha akka barsiifamtanitti akkamitti barsiifamne karaa Kiristoos irra deemaa ture sanarra deemuu barsiifamne. Kiristoos Yesuus ani barsiisaa sirriidha ani barsiisaa gaarii waan ta'eef narraa baradhaa jedhe ani qulqulluu akkan ta'e isinis qulqulloota ta'a jedhe. Kiristoos Yesuus biyya lafaa kanatti dhufee fakkeenya nu ta'ee darbeera. Dhagni namni cuubamaan uffateetu dhufee biyya lafaa irratti qulqulluu ta'eetu argameera. Kanaaf akkuma nani qulqulluu ta'e isinis qulqulloota ta'a jedheera. Barsiisaa gaariidhaan narraa baradhaa jedheera. Kanaaf kan irraa baranne Kiristoos irraa macaafni qulqulluun akkuma barsiifamtanii isatti jiraadhaa jedha. Kiristoositti jiraadhaa jedha. Kanaaf barsiifamnee akkuma barsiifamneetti isatti jiraannee foon keenyatti adaba goonee Kiristoos wajjiniin jiraachuudhaaf har'a foon keenya kana wajjiniin mormii qabnee gonfoo isa nuu qophaa'e jireenya kan bara baraa sana gooftaa wajjiniin darbinee fudhachuudhaaf har'a itti jiraachuu nu barbaachisa. Har'a gooftaa Yesuus Kiristoositti qabamnee jiraachuu nu barbaachisa. Kanaaf Iyyaasuudhaan gooftaan maal jedhaa dubbii seeraa kanarraa cina keetti mirga keetti sin jedhiniidhaan. Dubbii seeraa kana galgalaa ganama isa yaadadhu. Ooti isa yaadattee akkuma namni Musee wajjiniin ta'e si faanas nan ta'a jedhaan. Lafa mafaanni kee ejjetu hundumaayyuu dhaala kan bara baraa godhee siif nan kenna. Kanaaf bitattis mirgattis hin jallatin. Dubbii seeraa kana galgalaa ganama waa'ee isaa yaadi. Dubbii gooftaa kana. Kanaaf waldicha sanaanii ati humna xiqqoo qabdu tana seera koo eeddeettedhaan. Seera gooftaa eennee akka inni nu barsiisetti akka barsiifamnetti gooftaatti qabamnee gaafa jiraanne jireenya isa kan bara baraa sana umtuu kan nu harkaa fudhachuu hin dandeenye gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjiniin bara baraan darbinee jiraanna. Kanaaf har'a dhiisnee boruu keenyaaf haa jiraannu.